keessaan wanta baay'ee natti dalagaa jira Sa'id. Keessaan amma dogongora guddaa dogongorti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Maamtiyuub akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota Maamtiyuub bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a fayyaa naaf ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Maamtiyuub ani jaaladhee naasa'u jaaladhee miti kaasa'u haasawni kiyya immoo dhugaa dubbadha. Namoota na jibbitanis namoota na jaalattanis jibbitanis dhugaa dubbadha. Dhugaa dubbachuun kiyya hin dhaabbatu. Namarraa bu'ee naan jedhaa jirtanii namni duubaan namarratti waan hin taane yoo godhu osoo hin beekamin yoo godhu dhufee asitti isinitti dubbadhaa jechuudha. Narratti wanta ga'aa jiru, kanarratti wanta godhamaa jiru, wanta baay'ee natti godhamaa jira. Wanta baay'ee natti ta'aa jira. Maarri ani yoo haasawni kiyya soba akkuma beektanitti waan tokko narraan darbuu jedhe kanaan duras ammallee narratti uumame jechuudha. Sa'id dogongora guddaa keessa seene. Sa'id dogongora guddaa keessa seenuun isaa osoo itti yaadin jechuudha. Waan tokko itti yaadin. Waan tokko osoo hin xumurin lammaffaarra seenuu. Iccitii na bira ka ga'e jechuudha. Hin baasaa na wajji turaa. Dubbii kiyya sirritti qoradhaa. Waan ani haasa'aa jiru. Waan ani jedhaa jiru. Dubbii kiyya sirritti qoradhaa. Dubbii kiyya sirritti ilaalaa. Sa'id godhaa ka jiru jechuudha. Keessan godhaa inni akka kiyya akkanatti dubbatee yookaan akkanatti bahee namni yoo itti haasa'u jechuudha. Namni akkanatti dhufee yoo haasa'u hin jibbama. Badiina irratti ka ga'u isin hin beektanii. Badiina irratti ga'aa ka jiru hin beektanii. Ijaan hin laaltan. Muktaarillee kan garamallee hundi keessan jechuudha. Dhuftanii waan hin taane natti hin dubbatina. Of qulqulleessitanii waan tokko akka hin beekne taatanii na biran dhufina. Amma garuu kanarraa ga'e badiin narraa ga'e jechuudha. Sa'id dogongora guddaa dogongorte. Shawwadamte. Wayne Sa'id ተሸወድክ። ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ አለማወቅ ተሸወድክ። ምን አይነት ሰው nama akka ta'e nan beekne jechuudha. Waan tokko narraan darbu osoo ati yaadiin kana godhuun kee Umar bira hin ga'a jettee osoo yaadiin akkana dubbachuun kee dogongorte. Laalikaa dogongora ilaali. Ani kiyyuu wanta ani argadhe haga xumuraa na eega isin dhageessisa. Achi booda immoo waan isin naan jettan hin dhaga'a. Waan isin haasoytan hin dhaga'a. Kan isin jettan hunda hin fudhadha jechuudha. Achi booda deebii keessan laala jechuudha. Achi booda wanta jiru isin naa dubbadhaa malee ani hin dubbadhu. Waan tokko hin dubbadhu. Kanaan dura wanta baay'ee natti uumame hin beektan. Tumamee wanta baay'ee dabarsee waan ani gaarii godhee waan hinde. Qoy dubbii kana qabaati Muktaar jedhamtu waa'ee kiyyan beetu ani siif waan baay'ee siif ta'e hin beekta. Ani eenyu akka ta'ellee hin beekta. Wanta baay'ee dabarsinee ani siif maal akka yaadu hin beekta. Akkasitti ta'uun kee dogongora guddaatillee Muktaar. Dogongora keessa jirta Muktaar. Amma mee maal jetta viidiyoo kana ilaaltee achi booda maal akka jettu hin dhaga'a. Atis hin beektaa turte
waan ati beetu amma baasuudha. Waan ati beetu jechuun ani beeke wanta narratti uumame jechuudha. Waan tokko goone waan tokko hin balleessinaan badii waan tokko hin goone iccitii akkana asooyite akkana goote hin taatu. Narratti taphachuuf qaadhimaa kiyya qarshii itti kenne haasawa isinitti baay'isin wanta ani argadhe wanta na bira ga'e jechuudha. Mee isin dhageessisa. Isin dhageettanii gurra keessan dhageettanii deebii keessaniin barbaada. Koomeentii naa barreessa. Yaada keessan na barbaachisa amma jechuudha. Yaada keessaniin barbaada. Garuu san dura jechuudha. Sa'id akka naa beetu hin barbaada. Na beeki sirriitti na beeki. Sirriitti na beeki. Waan tokko narraan darbuu kanaan duras dubbadhee miti. Akka iccitii baasuu san iccitii baay'ee osoo baase silaa wal finne. ይሄኔ እንጨራረስ ነበር። እንደማቀው ሚስጥር እንደማቀው ነገር ሁሉንም ወጥቼ አውርቼ ወይም ተናግሬ ቢሆን ኖሮ መጥፎ ሰው ብሆን በጣም ትልቅ ነገር የሚፈጠር ነገር አምጥቼ እዚህ ጋር የምናገር ሰው ቢሆን እሺ መጥፎ ነው። ወንተ ጉዳ ሲትዱፌው ወስዋሴ የጀቹዳ ወንተ ነማ ወሊን አዲስ እኔ ላይ የደረሰው እኮ በዲን ረት ገየጀቹዳ አከነረት ገየጀቹዳ osoo waan tokko hin godhin amma garuu hin dogongorte. Sagalee kana daawwattoota kiyyaaf hin dhageessisa. Kophaa kiyya maaliif gubadha? Isinillee dhageettanii wanta isin jettan ani hin eegaa jechuudha. Wanta isin naan jettan hin eegaa jechuudha. Eeshi ati hoo viidiyoo kana ilaalta? Yoo viidiyoo kana ilaaltu jechuudha. የምትሆኚው ነገር እያደረግሽው ያለሽው ነገር ትልቅ ስህተት ነው። dubartii hundaan jedhu garuu dubartoonni tokko tokko jechuudha. Osoo waan tokko yaadiin karaa deemtan waan tokko osoo wanta badii nurratti gaa wanta osoo yaadiin qilee keessa seenuun keessan dogongora. Waan isiin narratti uumte jechuudha. Badii waan narratti goote sin barbaadu jedhee na dhiisi jedheen. Dogongora keessa waan jirtuuf sin barbaadu jedheen. Deebiin kiyya sirrii. Namni nama yoo jaalate jechuudha nama saniif du'uu qaba. Isin garuu akkas hin goone hin barbaadu qarshii hin barbaadu maaliif akkana godhan jenne isin. Amma immoo ani isin barbaadu jennaan mee sagalee dhagaa dura achi booda isinitti haasaa. Nama አንተ ሰይድ በአንተ ምክንያት ማለት ነው ፍቅረኛዬን አጣሁኝ። ይቅርታ ብለው ብለምነው ምን ብለው ምንም ሊሰማኝ አልቻለም። እንዴ በአንተ ምክንያት እኮ ነው እንደዚህ ሆንኩት። ስለዚህ ማለት ነው መፍትሄ እንድታገኝ እፈልጋለሁ። ስልኬንም ብሎክ አርግቶታል። ላገኘውም አልቻልኩኝም። ለዛውም በዚህ በተራ ጉዳይ በማይረባ ጉዳይ ሰማኛለህ። እዚህ ጉድ ውስጥ እንደከተትከኝ መልሰ ከዚህ ጉድ እንድትወጣ ይፈልጋለሁ። መፍትሄ እንድትፈልግልኝ ይፈልጋለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አለሽ? አይዞሽ፣ አትጨነቂ። እዚህ ትጨነቂለታለሽ እንዴ? አንቺ ቆንጂዬ ልጅ ነሽ እኮ ማንንም ያገባሻል። እንደውም ለነሱ እኔ ራሴ ያገባሻለሁ። አይደለም አንድ ሁለት መንታ ልትወልጃለሽ። ፍላጎትሽ ልጅ መውለድ አለ ማግባት አይደል? አትጨነቂ። አንቺ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ፣ አታጭም። በሽ ነው ባል አለ ለነሱ እንደውም እኔ ራሴ ያገባሻለሁ ለሱ እስኪ እሱ ወንድ ይሁንና ይተውሽ እናያለን። እስኪ እሱ ይተውሽ ለሱ እንደውም እኔ ያገባሽና ትወልጃለሽ። እንደዚህ ያን ነገር ከጀመረ ማለት ነው። መንታ ነው እንደውም የምትወልጂው አንቺ ከቻልሽ። የእውነትን ነው ከምር። ኧረ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ የምፈልገው ነገር እኮ እነሱ የእውነት በጣም ነው የምፈልገው። ቶሎ ማግባትና መውለድ እፈልጋለሁ። ወይኔ የሚገርም ቆሜ ምቀር ነበር የመሰለኝ። ከምርን ከሆነ ግን በጣም ደስ ብሎኛል።
ኧረ የራሱ ጉዳይ ከፈለገ ጥንቅር ሊል ይችላል። የራሱ ጉዳይ ani sin barbaadu jennaan na bira dhuftee sin barbaadu jedhee isin garuu akkana isa wajjaasaa jechuudha. Waan biraa akka yaadu na godhe jechuudha Said. Said akkana godhuun qaba. Isin koomeentirra naa barreessaa. Said akkana godhuu qaba. Yoo isin illee ammas yoo dogongorte jechuudha. Isin dogongora keessa yoo jiraatte inni deebisuu qaba. Kanaaf keessaan wanta baay'ee natti dalagaa jira Said. Keessaan ati garuu nama taatu miti ati. Hin taatu. እንዴት እንዳሰበሽ አላውቅም። አገባሻለሁ መንታ ወልድልሻለሁ ማለቱ እንዴት እንዳሰበ አላውቅም። ነገ እሱንም ትተሽ ሄድሽን ይሁን እንደፈለገው እኔ ምን አገባኝ ማለቱ ነገር ጫማን ቦሌ ይችላል እንደፈለገ። አሁንም አልተውከኝም፣ ግን ይሄንን ተናግሬ ሌላ ነገር ከመጣ አሁንም ቀጥላለሁ። አመለ ኢትፉ ወጀጁላ ናዲስኛት አንቺ ግን ማቶኝ ሰው ነሽ። በቃ በእኔ በኩል ገረክያን አከነት ያሳለችላ ገረክያን አቶኝ ሂንታቱ rakkoo osoo sirreessin rakkoo biraa wanta jiru osoo sirreessin waan biraa ከበረራ ቀርተ ትኬት ተቃጥሏል። ትእኒ ለልጆችህ መቆርቆሪ ምንድነው ጥፋቴ? ኢልሞተ ኬቲፍ ያዱ ማሊን ረኮንኪ ማቲ ኬቲፍ ያዱ ጃርቲ አወለ ኬቲፍ ያዱ akka si jaalattu anillee si jaaladhaa jettee haasa'aa jirta. Kana yaaduun maaliin dogongorki? Atiif Sumayyaa waltaatanii gammachuudhaan yoo jiraattan anillee hin gammada. Isii wajjin gammaddee gammachuu keessa jiraattee ayyoo wajjin illee yoo jiraatte maaltu nagalche? Ani kana keessan seenu maaltu nagalche? Garuu tokko miidhanii tokko gammachiisanii hin taatu. Kanaaf sagalee kana dhageettanii badiin kiyya maal godhe? Maal balleesse? Wanta ani balleesse balleessaan kiyya maal balleesse? Deebii isinirraa barbaada. ከእናንተ መልሱን እፈልጋለሁ። እንዴ ምን ባጠፋ ነው ይሄን ያህል? እኔ አንዱ ተበድሎ አንዱ ደስተኛ ሆኖ አይሆንም። ከሆነ ሁሉም ደስተኛ ሆኖ በደስታ ይኖሩ። አንተ በማግባት እዚህ ጋር ያለው ነገር ሰው ተበድሎ እዚህ ጋር ደስታ ጠፍቶ እዚህ ጋር ደስተኛ ሆኖ አይሁን ነው ያልኩት። በሰው መሃል ጣልቃ አልገባው፣ በፍቅር መሃል ጣልቃ አልገባውም። ለሱመያ ሰኢድን አይኑን እንዳታዩ አጠገቡ እንዳደርሽ አላልኩም። አያስፈልግሽም ተለያይ አላልኩም። እንደዚህ እንኳን ብዬ ቢሆን እሺ እውነታው በቃ ሚስጥር ከባድ ሚስጥር እያወጣው ነው ማለት ነው። ገሩ አከሲም ነምኒ ገመቹudhaan yoo jiraate nama gammachiisa. Namni tokko gammadee namni tokko miidhamee garuu nama gammachiisu. Kana yaadee kanaaf cinaa dhaabbadhee akkanatti haasaa ture malee badii haasirra ga'uufii miti. Akka ati miidhamtuufii miti. Miidhama keessa akka hin seenne si eegaa ture. Miidhama keessa akka deebituu barbaadee akkanatti haasaa ture malee akka ati miidhamtu akka ati badiin sirra ga'u ani hin barbaadu. Hin beekta. Amma dogongora guddaa dogongortee ani waan tokko naasa'u deebii isin naa deebisa.
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።